daa'ima ta'anii nu caalaniiru. Finfinnee gidduutti dhalataniiru. Biyya Swiidinitti bashannaniiru. Akkasumas Jarmaniin daawwataniiru. Ji'oota 9 garuu deebi'anii gara Itoophiyaa dhufanii baadiyyaa gadaanaa ta'e keessa seenanii barattoota ta'anii turan. Luka isaanii keessa muujaleen seenee hanga qubni isaanii buqqa'utti quba koo keessa torbatu ture. Tabbi isaanitti ulfaatee otoo gufuun isaan dhahu qeerransaa fi bineensi biraa fuulduratti isaanitti dhufee maaloo daraa Waaqayyoo nuuf kennaa jedhanii osoo kadhatanii barattoonni 3 amma arginu murtoo isaaniitti gaabbaniiru moo yookaan gammadaniiru. Keessummoonni keenya har'aa obbolaa 3dha. Akkam jirtu? Nagaadha? Akkam Kuma Zamikaa'el nagaa keessa? Nagaa koodha. Akkam yaa Rabbi dhimma mangeessu. Kadhalattan asuma Finfinnee keessatti. Eeyyee. Naannoo kamitti? Ayyar xeenaa. Atiyoo. Chiloo. Akkamitti kan saachiloot kan keemmoo ayyar Maal xeenaa sitti ta'e? fakkaata? Mana jijjiiranneeti. Mee Itoophiyaadhaan ala eessa deemtaniittu? Swiidin deemeera. Atis deemteetta? Yohaannis kan biraa eessa deemteet? Jarman. Magaalaa kam? Frankfurt. Yohaannis tarii mee ati teekinooloojii itti ajaa'ibsiifatte ni qabdaa kan Itoophiyaa keessa hin jirree jechuudha kan asitti argite? Baaburri jira. Kan baaburichi adda godhu ni jiraa? Ariitiinsa. Akkam kan keenya hin ariifatu moo? Lafa jala waan ta'eef yeroo darbuun arga. Mee teekinooloojii kan biraa kan itti ajaa'ibsiifattan? Mana paaswoordiitiin banamu. Furtuu isaa isa keessa jedhanii wal mormuun hin jiru. Eeyyeen. Yaa Rabbi. Balfiin Tole jiru. kan biraa. Tasumaayyuu. Bakka aangawoonni jiraatan ni qulqulleessu, bakka namoonni biroo immoo ni xureessu. Tole balfa argiteettaa? Jira. Meeshaa balfaa keessatti Eessa argina. deemaree kan biraa? Mee bakki isin daawwattan ni jira achi? Bakki isin daawwattan? Eeyyeen. Maal Siwiidin keessatti immoo tiivooriin jira. Wanta Maaltu nama jira? sodaachisu. Oliif gadi deemaa wanta naanna'u wayiidha. Isa taphattanitti Eeyyeen. kan Itoophiyaan qabdu. Garuu kan achi hin jiru. Leenci hin jiru. Mana isaa ijaaraniiru garuu inni keessa hin jiru. As dhufeeti bar. Homtu jireenyichitti isatti hin tolle. Foon dheedhiin hin jiru homtu hin jiru achi. Bargariifaa kennuuf. Foon bilchaatee jechuudha. Tole wanti isin achitti hin jaalanne. Uummanni isaa hamaadha. Maali? Dubbii nama barbaada. Dubbii nama barbaada. Akkamitti achitti bar piraayiveesii waan akkasii jedhanii waliin tuttuqaniin bara. Keessaan garuu hamoota. Tole siin maaltu si dhaqqabe? Achitti dubbii barbaadu. Afrikaanota gadaantummaan jibbisiisu. Tole ati maal taajjabde? Achitti immoo daandii irratti. Maal rakkoo qabare? Daandii irratti nyaachuu Nyaati sin jaalattan maalidhame? achi immoo Achittis asittis achi chikiliiniidha. Tole. Asii immoo Achitoo. ittoo lukkuu. Achi immoo lukkuu ta'ee waan amma naga'u. Chikinii waan ta'edha. Eeyyeen. Waan tokko bareera galata Waaqayyo. Swiidin ilaaltanii Jarman ilaaltanii erga dhuftanii booda ji'oota 9 Finfinneen turre. Eeyyeen. Eessa deemtanii? Gadaami kidaani miretii. Maalidha achiitiin sanaaf hin galle? Ji'a 9 guutumaaf achi turtan. Barachaa turre. Maal fa'aa barachaa turtan mee? Kadhannaa fi barumsa. Kadhannaa fi dubbisuu bartanii dhuftanii isin? Eeyyeen. Yeroo deemtan kophee sniikerii akkanaa uffattanii uffata mimmiidhagaa kan biraa fi korojoo keessanii fi waan akkasii fudhattaniiti kan isin deemtamee natti himi. Lakki jiinsii tasumaan uffannu. Yoo arganne sin uffannu. Maaliif? Gara boollaatti nama darbata. Hallayyaatu jira moo? Wanta akkasitti dhaabbatu. Tole yeroo achi bultan wanti isin soorattamee maalidha? Yeroo jalqaba deemnee daabbee nyaannu jennee galaa keenya nyaachaa turre. Tole. Sana booda muutti barre. Yeroo dhume egaa dirqama ta'a miti? Eeyyeen. Egaa isin kan barattan dandeettii qofaaf natti hin fakkaatu. Achitti jalqabneera. Maal eegaltan? Achitti kadhachaa turre. Daaqonii turtan moo? Eeyyeen. Akkamitti eessatti fudhattan? Abuna Ermiyaas biratti. Abuna Ermiyaas biraa Eeyyeen. eessatti? Laalibalaa dhufanii turani. Waaw! Kanaafuu nama aangoo qabu faana kana naasa'a ture dhiifama baay'ee. Meegaa fi mammaaksa wal gaafannee waliin taphannu miti? Tole. Yohaannis yaa'iin garbaa. Yaa'iin garbaa? Yaa'iin garbaa. Biqila. Callis. Akkan dubban. Yaa'iin garbaa. Yaa'iin garbaa jechuun maal jechuudha? Yaa'iin garbaa? Maal jechuudha meetii? Yaa'iin garbaa qoo. Tole sirriidha. Yaa'iin garbaa qoo. Qoraanii. Callisi ni dubbattaati maalati immoo. Daaqoon dhiifama. Waan mana jiru natti fakkaate. Tole gaama mana barumsaa addunyaa kana asitti barattanii argitaniitu miti? Mee achi akka midhame haalli barnoota isaa natti himame. Kutaan suni muki walirra naannammeeti. Baaxiinsaa immoo madaabaraa wayii uffateera. Lafti isaa maalidha? Biyyoodha. Wanti irra teessanoo? Dhagaa barsiisaan amantii keenyaa immoo jira miti teessuma sana naanna'u irra ta'a. Isaan akkamitti argatan maaloo mee natti migooftaa? Abbaa arjaatu biteef. Eenyudha abbaan abdii? Mucaa isaaniiti? Lakki rakkina isaanii ilaalee nama bituu fi nama abdii qabu. Nama abdii waaqayyoo irraa qabu jechuudha? Eeyyeen nama wareege. Wareege naaf gaha jedhee nama abdii godhatee nama isaaf dhaqqabee jechuudha. Eeyyeen. Kanaafuu isin mana hedduu ho'u keessaa baatanii addunyaa argitanii achitti dhagaarra teessanii yeroo barattan
mee akkamitti fudhattanii ulfaatu dhagichi homaa yuunaatti hin fakkaanne garuu muunjeleetu nu nyaate. Muujeleen maalidha? Qeensa keessa seenaa achiin qeensa kee buqqaasee ba'a. Maal qeensa moo? Eeyyeen. Qeensa keessa ofuma isaatiif seenaa? Seenee keessatti bal'ata. Akkam jechuun? Keessatti wal horaa. Ati sitti seeneera? Tokko buqqa'eera. Qeensi kee Eeyyeen. ati hoo? Kan kunni kunis buqqa'eera inni kun immoo buqqa'uuf ture. Ammayyuu jira? Eeyyeen keessa ture garuu akkuma nachi jiruun hin baase. Siin akkamisii argateera? Eeyyee. Buqqa'eera? Buqqa'uuf ture dacheetu hafe. Inni dhiise jennaan keessatti guddate. Maal jechuu qaba ture? Keessaa baasuu qaba ture ka. Ati maaliif hin baasneere? Quba koo tokko keessa torbatu seeneen baala. Gurmaanii seenanii sirti. Meesitti meeqatu seene? Kunuunsa kanarratti quba koosa kana quba maarimii irratti 10tu seene. Guyyaa tokkotti moo? Guyyaa garaa garaa ture osoon argin. Yaa rabbati maarree baay'ee rakkachaa. Afachuu qeensa qofee keessa seenaa? Iji keessas ni seena. Kanaafuu barattoonni akkamitti jiraatu? Ganama yookaan harkaan miila isaanii ilaalu. Galgalas immoo akkasuma ilaalanii yeroo rafan halkanitti seenu. Wanta halkanitti seente ganama ka'anii baasu. Otuu isheen hin guddatiin xiqqummaatti keessaa baasu. Maaliin baasu mee? Waraantuu fi qoreetiin keessaa baasu. Simmintoo yeroo ta'u garuu ni bada. Eeyyee ni bada. Nama simmintoo sana isaaniif godhu abbaa abdii dhabaniiti. Kanaafuu yeroo muujaleen sun sin rakkisu yeroo qubni keessan buqqa'u jechuudha. Haati keessan sana argitee sin fudheen deeman jenne. Hin jenne. Tasumayyuu moo? Tasumaayyuu. Egaas magaalaatti bilaakboordii irratti kan nuti barannu. Achitti akkamitti barattu mee? Macaafi madaabaraan tokko ni dhufa. Macaafa qulqulluu madaabaraa tokko. Gurguddaan immoo sadiitu jira. Wanti madaabaraa keessa galuu hin dandeenye qobaatti kan taa'u jechuudha. Yoo ijoolleetu barachaa jira ta'e kitaaba seenaa macaafa qulqulluu kaasa. Warra gurguddaa yoo ta'e immoo barsiisota amantii warra gurguddaa sadii keessaa tokko kaasa. Barsiisonni amantii barattoota 4 barsiisu. Asiif asii fi karaa duubaan akkanatti naanna'anii barsiisu. Kanaafuu inni kun osoo dubbisu inni sun yeroo dubbisu isa kana osoo sirreessan inni sun yeroo dogongodhu isaan jalan darbu. Lakki akkas miti jedhanii deebisaa deebisuufi. Za'amaanu'el mee hanga har'aatti kan deemte keessaa tokko nuuf jedhime. ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሬ ደስባቲከ ወእየውለከ እንዘ እገብር ዘዚአከ ፈቃደ ዘተአምኖ እፄዋካ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ Hojii manaa siniif kennamaame akkamitti dubbistu? Eeyyeen macaafa qulqulluu barsiisota amantii bira bilaam. Macaafa qulqulluu yoo barachuu barbaade gatiin isaa xiqqoo waan ta'eef ni batata. Yoo kanaan achi immoo ni qaxxala. Maal jechuudha qaxxaluu? Jira miti wanta barate irra deebi'u. Eessatti kana godhu? Bosona namni hin deemne seenee dubbisa. Hin sodaatu kophaasaa deemee Guyyaa moo? Kanaaf halkan deemtu moo resin? Mana barumsaatii yeroo baan Sa'a meeqatti deemtu sin? 4 Barnoonni isaa halkanis guyyaadha sin? inni ganama sa'aatii 7dha. Sa'aatii 2tti jalqabee sa'aatii 7 walakkaatti immoo xumurama. Inni galgalaa immoo sa'aatii 12 hanga sa'aatii 4tti. Waa'ee booda maaliif hin bilisa ta'e? Akka boqotuufi. Akka boqotuufi? Waan isatti hin tolleef. Sa'a sanatti maal godhame? Adaraa maaramii jechuudha. Mee akkamitti kadhattu mee sa'a sanatti maal akka gootan maal akka raawwattan natti himaa. Inumaayyuu aniifatti walaa dorgomnu? Tole eegale. Ol jedhe. Balbala rurrukunnu? Jedhati rurrukute. Ani rurrukutu balbala namaa. Maal lagash? Adaraa maaramii maaloonuu kennaa. Sana booda waan qabannoo kennu. Tole humni keenni dhumaasuma kanadha. Jedhame sirriitti Kana caalaa maal jedheen kadhadha maaloo? Kootu ta'etani sittan agarsiisa. Kootu obboleessa. Ulichi hin xiqqaanne. Adaraa maaramii mee waanuma qabdannaaf kennaa giiftii ko. Simi'oon mee kan keessa galee kee dhageenyu mee? ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን
አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ baay'ee gaariidha gaa Simoon daawwattoota keenya hundumti keessaniyyuu mana keessanitti yaalaa warra jirtan immoo garaa keessan keessatti yaalaa ulfi kabaja qaba jennaan bakka duwwaa ulfoofti akkasumatti ulfi kabaja qaba jennaan yaali inni sin ta'u miti meejecha jalqabaan siif kenna ulfi kabaja qaba jennaan goo inni ulfeesse ni dogongorti akkasumatti ulfi kabaja qaba jennaan gowwaan wayyoonan jedhe ulfi kabaja qaba jennaan gowwaan garaa dhibee deeme yes amma magaalaa irratti bakka tokkotti barataadhaan yookaan ammoo harka kee gurra keetiin qabadhu jedhama harka gurraan jechuun maal jechuudha harka kee gurra keetiin qabattee beektu kanoo qabaddeera achittoo barataa yoo barreessanii rukutama labaqii maali mukarraa murame arcummeetiin wanta mukarraa cabeemu eeyyee barataan hundumtuu ni yaadaba guddaasee maaramii yoo kadhachuu did akkasumas kadhannaarraa yoo fagaate tole ni hojjettu moo sin gadaamicha irratti maal faa hojjettume aramna baala isaa gadi galagalchine hidda isaa immoo ol galagalchine maaliifin awwaaltu tortoree biyyoo ta'e akka inni madaabaraa ta'uuf aramee cofumaa tortoree faayidaa ni kenna idaa eeyyee Simoon mi'a too maal hojjettame natti mime maal hojjetta ani egaa goraa nyaachaan oole bilisaadha bismaara bitee sana booda shon boqqotti rukutee ni buufata achi nyaata Jarmanii fi Swiiditti micaan bargarii nyaate mismaaraan ija mukaa buusee guyyaatti 15 nyaatiin hin oolu ni mi'aa akka dammaatti jechuun dammi waan hin jirreef bakka nuuf bu'a mee eessa jiraachuu wayya jettanii yaaddu anaaf kan mijatu asidha kan namaaf mijatu isaaf kan mijatu garuu achidha Simoon eessa jiraachuu wayya achi maaliif jeequmsa jibbee miti kuduraa sana yaadeeti malee Jarmanii fi Swiidin faanas bakkicha yeroo wal madaalchistu achirra moo Finfinnee wayya inumaayyuu moo Yohaannis mee kan keessa galee kee dhageenya Seeb saggaaki ogzete ya Maryam ልምልምት ወፍሬጥምት እምሃና ወያቄም ዘሰረጸት ሐረገ ወይን ሐረገ ወይን አንቲ ማርያም ተመስሊ ፊደለ ወተወልዲ ወንጌለ ወታገምሪ መስቀለ ሐረገ ወይን ሐረገ ወይን አንቲ ማርያም ትመስሊ ሰማየ ወትወልዲ ፀሐየ ወታገምሪ አዶናየ ሐረገ ወይን ሐረገ ወይን አንቲ yeroo gara magaalaatti deebitan maal faata ajjabdan namni yaadu suuta jedhee si keessa baasa kana taajjabdeet Yohaannis atoo afachitti yaada tole itti yaadi meeshaa mi'aaye achitti qaalii miti asii yoo dabalu achi suuta jedhee dabala achitti baay'een bitanii miti meeshaa ayyeen asfeezaa isaan barbaachisu ni bitatu uffanni immoo waggaatti ayyeen afachi kopheen haguugamaa ta'e hin godhamu miti maaltu godhamaree kitoon maalidha kophee kitoo koongoonis gaariidha ayyeen tole Za'amaanuel sareen balbala isheetti jedhee duwwaa sareen balbala isheetti mallattoo siif kennaan deema tole jecha tokko na sareen balbala isheetti nama
nama ni ciniinti miti akkas miti. Ilaalti. Akkam akkas miti dogongorteetta. Sareen balbala isheetti nama Ni ariiti. ni hariiti akkas miti. Sareen balbala isheetti nama Qotisa lakka qotti. akkas miti dogongortaniitu. Qaxale sareen balbala isheetti nama Argamti. akkas miti dogongortaniitu. Sareen balbala isheetti nama Abaarti. sareen balbala isheetti nama Hin sodaattu. hin sodaattu. Qaxale. Bosona keessa bineensi tokko ni jiru. Waldii geessi jira, shokokkoon jira, akkasumas qeerransi jira. Shokokkoon maali? Hantuuta guddaa. Qeerransi ni jira jettee? Eeyyee. Ati qeerransi argitee Eeyyee. beektaa? Eeyyee jedhaayi. Inni argeera? Innis argeera innis na Simoon argeera. argiteettaati? Afachooti qeerransi argiteettaa? Dhagaan koo dhume. Dhagaa maali? Dhagaan baatirii koo. Tole. Keessaa baasee itti deebisee sana booddee yeroon deebisee ibsu yeroon sirriitti ibsu qeerransichi na bukkee dhaabbata. Xiqqoonatti siiqee deeme. Yeroon duuba koo galagalee ilaalu hin jiru sana booddee nan fiige. Isaan kottu waliin deemnatu naan jedhanii ani karaa qaxxaamuraan deeman jedhe. Afachu qeerransi nama nyaatu? Kan gadaamii nama nyaatu. Afachu qeerransi nama nyaatu? Nama nyaatu. Tole madaba qeerransaa keessaa baanu. Asii amma taabileetii laaptooppii mataa keessanii ni qabdu? Hin qabnu. Ariifate. Maalitti? Hin qabnu jechuutti. Zamaanu'eel meetii dubbadhu. Laaptooppichi kan sadan keenyadha. Maal? Afachuutti laaptooppiin qabdu? Jira. Jira. Afachu jiraachuullee ni jira kan inni jedhe inni ciigoon isaa maalidha naaf hiiki. Hodhaa kan keessanii akkan tuqne. Isiniin hammeenya addunyaan keenya irra facaasaa jirturraa baraaruuf natti fakkaata. Eeyyeen akkasidha. Amma rakkina isaanii argitaniittu miti? Eeyyeen. Kanaafu maal yaaddan uffata baay'inaan ni qabdu nan abdadha. Hunda isaa achitti dhiisnee dhufne. Waa. Maal barattan? Za'amaanu. Achi deemee ilaalee gaafan dhufu yeroon as jiru wanta naaf dhamaanii fi hojjetan hin beekun ture. Eenyutu siif dhama? Maatiin koo jechuudha. Simoo maal baratte? Achitti moo? Walumaa galatti Filannoo dhiisu. maal filachuu dhiisu? Nyaatas haa ta'u waan hundumaa. Isa jalqaba irratti baratamuu kan qabu. Yohaannis maal baratte? Tarii barumsaafis akkas ta'a jedheen baradhe. Barachuudhaaf namni hagas mara gatii ni kaffalaa jedhe. Ijoollee ishee qananiidhaan guddatan bakka qormaanni hedduun itti baay'atu geessanii barsiisuun ji'oota 9 akka barataniif jabaachuun baay'ee qormaata qaba garuu ishee fi abbaan warraa ishee kana godhaniiru. Mee walaa barru eenyu jedhu? Addee Hanna Girmaan jedhama. Isaaniin ala ijoollee biraa qabda? Hin qabu. Sadanuma isaanii geessite ga'achi ji'a 9. Ijoollee baratan duubatti deebisanii akka isaan baratan gochuuf murteessuun maalirraa ka'eetime? Arraa akka jalqaban hin beeknu. Nuti iddoo dhaabatanii ji'a 6 barumsuma daaqonii sana nuuf barsiisanii ni deebina isa jedhu kan ture. Kanaafuu jalqabumarraa eegalan yeroo jedhan lakki jette akkamitti fiddee dhufuu dhiiste? Barumsa caalaa iddoo sana deemnee fayyinnii fi eebbi nuti arganne. Ajaa'ibadha. Tole. Ijoolleen kun egaa kadhannaadhaan eega of baranii gahaadha. Akka mana amantaa tajaajilaniif maaliif barbaaddan? Manni amantaa jalqabarraa kaastee jireenya ortodoksummaas kan wangeelaas hundumayyuu walitti qabdeeti kan barsiistu. Kanaaf addunyaa amma baay'ee nama rakkistu kanarraa kan baraaruu dandeessu mana amantaa qofaadha. Yeroo kanatti isadha kan natti dhagahamu. Garuu waggaa tokkoof barnoota isaanii addunyaa addaan kutanii deemuu isaaniitiif kasaaraniiru hin jettu. Sababni isaa maatiin tokko sanbatuma sanbatallee ijoollee mana amantaatti ergaa yeroo jedhan lakki ganni haa dhufuu jedhu. Lakki yaadu. Gonkumayyuu yaadu. Sirumaa ijoolleen iddoo sanatti baratanii dhufan gara barumsa ammayyaawatti yommuu dhufan isaanitti ulfaatu. Akkam? Baay'ee isaanitti salphata. Baay'eetti salphata? Baay'ee. Mee gamuma kanaani mee atoo maal baratte bakkicharra waan turteefi wanti dabarsituu jiraate mee carraa siifan kenna? Immuuz gadaamii kidaana biraatii Fiqirta Kiristoos jedhamtuudha. Kaaba Walloo Aana Maqeet keessatti argamti. Akkuma magaalaa geessan kiiloomeetira 10 gaara naanna'aatiidha kan buutu. Iddoo baay'ee gadi bu'aadha kan jirtu. Achi yommuu geessu garuu gaarichi akkuma gammoojjiti. Wanni qotamus hin jiru. Hoomaan qabu gammoojjidha. Garuu akkuma gadaamii sana bira geessin madda bishaan 7 qabdi. Xaballi ishee jechuudha. Namoonni dhukkubsatan hedduu isaanii iddoo sanatti deemanii kan fayyanidha. Namoonni achitti fayyan immoo achuma turaniiti kan tajaajila kennan. Baay'ee isaanii argachuu dandeessa. Guyyaa guyyaadhaan isaanirraa waa hedduudha kan baran. Gara barattoota yommuu dhufnu immoo rakkinni isaanii baay'eedha. Gadaamiin mataan ishee galii dhaabbata waan hin qabneef barattoota hundumaa qabachuu waan hin dandeenyeef nyaanni isaan hanqatee barumsa isaanii gatanii kan deemanus ni jiru. Nuti akka ta'uuf kan barbaannu Waaqayyo yoo nu gargaare manni barumsa isaanii haala gaariin hojjetamee fi arguudha. Waaqayyo si akka dhugaadha hedduus galateeffannaa nuuf jiraadha.